isin garsiisa gabaabsee isin argisiisa. Kanaaf jalqaba linkii argachuu qabdanii linkii isaa argatanii linkii asirraa ni qaba. Erga linkii kanarratti cuqaastan. Erga linkii kanarratti cuqaastan booda linkiin kun isin fudhatee karaa yuuzarii fi loogiinitti kiriit isin fida. Erga akkanatti haala kanaan isinii fide booda haaree yoo taatan yoo kana dura yuuzarneemii kan hin qabne paaswordii fi yuuzarneemii kan hin qabne taate kiriit akkaawuntii kanaan haareetti seenuu qabdu. Kiriit akkaawuntii kanarratti gaafa cuqaastan haala kanaan isinii fida. Imeeyil of adirees yaa imeeyil of adireesii kanarratti akkanatti haala kanaan isinii fida. Haala kanaan isinii fida. Yeroo kana haala kanaan isinii fida. Isa kana haala kanaan gaafa akkanatti isinii fide asirratti Gmail keessan kan sirriidha jechuudha. Kan aktiif ta'e fudhattanii isa kanaan haala kanaan anama fakkeenya isa kanaan haa banadhu haa jennu. Isa kanarra asirra dhufee cuqaasa. Erga asirratti dhufee cuqaasee booda erga asirratti cuqaastan booda asirratti kan mul'atu send sign up linkii jira. Send sign up linkii kanarra kilik gootu. Gaafa kilik gootu qaxxaamurumaan eessas linkii kana jalaan dhufa. Linkii kana jalaan gaafa dhufe linkii kana jalarratti shortkatii linkii dhufa. Kan yuuzarneemii fi paaswordii isin gaafatu. Erga kanatti dhufe booda asirra kan mul'atu HRMIC create account notification dhufa. Isa kana irra kilik gootan booda as jalatti follow create your HRMIC account kan jettu jirti. Isa kana irratti kilik gootu. Irra deebitanii kilik gootu jechuudha. Haala kanaan dhufti jechuudha. Meeseejiin reefu imeela keessan create gootan san haala kanaan forward godhee asirratti Gmail keessan irratti isineera. Erga kana kilik gootan booda asirratti gaafa cuqaastan isin fudhatee isin fida jechuudha. Akkanatti isin fida. Erga akkanatti isin fide booda create account yaa Health of Regulatory Management Information System haala kanaan fida. Asirratti yuuzarneemii keessan fakkeenya Baduruu jee haa uumu. Baduruu yooniin uume asirrattis paaswordii galchitan. Paaswordii asirratti Baduruu Adam jee akkanatti uumuu danda'a. Akkanatti yuuzarneemii kiyya kiriitti godhuudha. Karaa keessanis maqaa keessaniin godhuu dandeessu jechuudha. Ergas booda enter password. Enter passwordii kun ammoo kanneen Gmail irratti reefuun kana galchitan san qabu. Erga san gootan passwordii gootanii achi booda middle name, first name, middle name, last name galchitan. Akkasuma asirratti Amaaranyyaadhaan jira. Amaaranyaanis maqaa keessan barreessitanii galchitan. Achi booda gender kajetu jirti. Genderii jala deeftanii male yoo ta'e male, female yoo ta'e female galchitan. Achi booda email adreesii keessan emailii galchitu. Emailii fiigu fudhata. Jalqaba waan kiriit godhee jiru. Gmailiidhaan kiriit godhee Gmailii waan seenee jiru ni fudhatee seenaa. Asirratti mobaayil nambariidha, fooniidha, mobaayil foon nambariidha. Isa kana immoo mobaayil foon nambarii kanneen silkii keessaa qabdan kan itti fayyadamaa jirtan ta'uu qaba. Itti galchitu. Achi booda current qualification jalatti select qualification degree yoo ta'e degree, diploomaa ta'e diploomaa, PhD yoo ta'e PhD jettanii select gootanii galchitu jechuudha. Erga kana galchitan booda asirratti current profession jira. Professionaalii kanneen ittiin qabdan jechuudha. Kanneen itti eebbifamtan kilik asirratti gootu. Erga dura asirratti kilik gaafa gootu si baasa jechuudha. Amma baachilarii digirii yoo kilik gootu asirratti gaafa dhuftu information baachilarii digirii jalaa guutuu isinii dhufa jechuudha. Kanneen ittiin eebbifamtan jechuudha. Isa kana galchitu. Kana keessaa kanneen keessan taajatu galchitu jechuudha. Anama fakkeenya medical laboratory technologistii kana galchuu danda'a. Kana yoon galche haala saniin galchitu. Erga amma fakkeenya kiyyarratti medical radio laboratory technologistii yoon galcha. Achi booda asirratti location or address and name where you are working living now. Iddoo kana regionii galchitu. Yoo ta'e asirra regionii yoo ta'e asirratti maal ta'a? Oromiyaa Hills Buraayyuu san ta'a jechuudha. Asirra dhuftanii zoonii yoo ta'e yoo zooniidhaan dhufe
zoonii keessan as keessaa select gootan jechuudha. Press West Harargee yoo jee West Harargeedha. West Harargee fudhachuu hin danda'a. Okay, yoo taa'uun taa'es asirra dhuftanii taa'uun select gootanii Moyyaalee, Baatu taa'uun, Amboo taa'uun, Agaaroo taa'uun, Naqamtee taa'uun, Shaashamannee taa'uun, Shanoo taa'uun, Sulultaa taa'uun, Wallisoo taa'uun, taa'uunota kana keessa yoo kan jiraatan taate taa'uunota kana select Seef kana gaafa gootan seef ta'a jechuudha. Ni gala. Erga isa kana seef jettan booda karaa mana kaanitti sin geessa jechuudha. Ani karaa mana kaanitti deemtu jechuudha. Mana san fixan booda gara mana kaanii isin fudhata jechuudha. Asirratti kan dhuftu jirti. Isa kana saayiniin goota. Okay, erga saayiniin gootu booda haala kanaan foormii lammaffaa dhufa. Foormii lammaffaa kanarratti asirratti update gootu dandeessaa. Next erga next goote booda haala kanaan foormiin dhufa jechuudha. Foormii kanarratti application category jira, application story and payment processing jira. Application categories kana guutuu qabu jechuudha. Isa kanarra dhuftanii as jala kan jirtu new application kan jettu kanarra cuqastan. Erga kanarra cuqastan booda before starting the application process asirraa wanti kana hubachuu qabdu jechuudha. Before starting the application step kana hubachuu qabdu. Tokko kan gradii certificate kutaa 8 galchuu qabdu. Inni lammaffaa kan 9 fi 10 grade transcript certificate ሶስተኛ ላይ ከሰደፋ kan kutaa 10 maatiriik jechuudha. Sertifikeetii galchuu qabdanii itti aansee kan 11 fi 12 grade transcript certificate, shanaffaa irratti 12 grade entrance certificate, ja'affaa irratti bachelor original or temporary document tempo jechuudha galchuu qabdu. Student copy is optional. Optionalidha. Isin galchullee galchuu baatanillee rakkina qabu optionalidha. Itti aansee work experience optionalidha. Muuxannoo yoo qabaatan taate muuxannoo wajjirichaa irraa galfachuu qabdu. Itti aansee list or thus who has no license examination, license sure examination galchitan jechuudha. Kanneen amma fakkeenya exit exam jechuudha. Kanaaf exit exam san galchitanii. Itti aansee kurnaffaa irratti update ID kaardidha. Update ID kaardii galchuu danda'uu qabdanii. ID keessanii galchitanii. Itti aanee update medical certificate 3 months. Isa kanallee medical certificate baatii 3 hin caalle kanneen erga fudhataman baatii 3 hin caalle jechuudha. Haaraya isa kana galchuu qabdu. Itti aanee application profile dha. Application profile jalatti personal information dha. Personal information isa jalqaba guunnee dhufne sani jechuudha. Stepii jalqaba irratti foormii guunnee dhufne sanidha. Isa sanni inni lammaffaa immoo birth address information dha. Iddoo dhaloota keetii fi kanneen guunnee dhufne current address information isallee guunnee deebinee dhufne. Itti aansee higher institute of information dha. Inni kun university or college year of attendance jechuudha. University irraa baatee sawaayisanii year of attendance keessan guutanii ergachi booda karaa maaliif deebitanii qualification profession deebitanii qualification profession achirratti haala laallisanii inni guutuu inni haala isa publication ammoo public gootanii yoo qabaatan public gootanii yookaan ammoo ni digital additional attachment yoo waan biraa qabaatan dandeessu jechuudha. Laalli booda isa mandaatorii kan irratti mandaatorii jalatti ammoo add new kan jettu add new kanarra kan gaafa gootu foormii si dhufaa add new
Formiin haala kanaan asirratti dhufa. Dokumentii kudhanii hundi isaanii bifa PDF ta'uu qaba. Fuula tokko tokkoon PDFitti deebistanii upload gootu jechuudha. Erga isaan kanneen upload gooteen booda deemtu saddeetitis upload gootu ka kudhanii tiraanskiriptii sagalii kudhanii ka kudha lama tiraanskiriptii kudha tokkoof kudha lama inni timpoolee oriijinaalaas ta'uu danda'a temporariis ta'uu danda'a. Isas haala saniin gootu ID haala kanaan gootu. Erga kana fixee booda karaa appilikeeshinii dabartu. Kana haala kanaan guutan booda gara appilikeeshiniitti dabartu. Kan amma isa kanneen duraan appilikeeshinii godhee qabu saniif. Okay. Kana booda appilikeeshinii irra kilik gootu. Isa kanarra cuqaastan booda asirratti choose kun asirratti first name, middle name, last name ifiin fudhata jechuudha. Isa baasan waan ifiin fudhatee dhufu jechuudha. Isa kana haala kanaan fudhatee dhufa. San booda sign and apply gootu erga kanneen stop isa kana gootu yuunivarsiitii Haramaayaa, Addis Ababaa yoo ta'e Addis Ababaa, Adaamaa, Wallaggaa yuunivarsiitii yoo ta'e Wallaggaa yuunivarsiitii haala kanaan formoo irraa eebbifamtee yuunivarsiitii irraa eebbifamtee orgaanaayizeshinii irraa eebbifamtee teessu jechuudha. Achi booda paablikeeshiniidha. Paablikeeshinii kanarratti paablik yoo gootee qabaattu taate waa'ee diraagiis haa ta'u kanneen ta'e kitaabotas haa ta'u kanneen maxxansite yoo qabaate kanneen paablish goote yoo qabaate asirratti upload godhuu dandeessu. Erga san booda yoo hin qabaanne ni dhiistu jechuudha. Booda asirratti dhuftanii additional attachmentidha. Additional attachmentii adda kan qabaatu qabaannaan attach godhuu dandeessu upload gootu. Erga isa kana fixee booda sign up apply gootu. Erga isa kana sign up apply gootu booda xumurtee jirtu jechuudha. As booda karaa maalii deebitu erga akkasii fixee booda steepii sadaffaratti sin dabarsa jechuudha. Sign and apply erga gootee booda jechuudha. Erga kana booda fakkeenya abaa godhaa deebi'u seenu. Erga isa kana fixee booda akkaawuntii siif erga. Sistamnichi matuma isaatiif akkaawuntii siif erga. Erga akkaawuntii ergee booda application story jira. Application story kanas list of your application story kana ni ilaaltu. Jalatti list godha. Kanneen deemee processing kan jettu jirtu. Payment processing kana jalatti kafaltaa kee full name maqaa kee guutuu qualification profession application category application status OHB CBE account number kanneen nigid baankiidhaan account siif erga jechuudha sistemtichi. Achi booda service payment amount hanga payment amount san status feedback update add update biroo gootee isa asirratti attach goote jechuudha kafaltaa. Okay, kunoo haala kanaan isinii dhufa. Haala kanaan isinii dhufa. Erga haala kanaan isinii dhufe booda kunoo tempoon dhuftee jirti. Convert jettaniin asirratti convert gootan bakka dhumate jechuudha. Kanaan dialogue gootu. Dialogue gaafa gootu asirratti ni bu'aa jechuudha. Dialogue jettaniin gaafa dialogue gootan kunoo asirratti dhufaa jira. Bakka asirratti bu'ee jira. Okay, kunoo bu'ee jira. Isa kana bu'ee jira. Erga bu'ee haala kanaan tokko tokkoon dokumentii keessan upload gootu jechuudha. PDFitti jijjiirtanii upload gootu yookaan isiniin fidu jechuudha. Yookaan amma kanneen asirratti gaafa cuqaastan akkana fida. Gaafa asirratti cuqaastan ammoo iddoo PDFin keessan jiru san select gootanii dokumentii jala jiraachuu danda'a. Desktop irra kaachuu dandeessanii iddoo barbaadan san foldara san jala select gootanii fidattan jechuudha. Kanaaf
Qo'achi dhufaa jira. Kompiitara biizii ta'e. Okay, kunoo haala kanaan dhufaa. Achi booda daayiloog bakka jettu kana jala tuqaastan. Daayiloog jala hogguu tuqaastan akkanatti dhufaa. Kunoo GPTtu fideef. Isa kana kilik gootanii asirratti amma fakkeenya isa kanaa fudhannu haa jennu. Isa kanarra kilik gootanii ooppiin gootan. Gaafa ooppiin gootan as seenee jira. Kanaaf seef jettaniin. Hogguu seef jettaniin asirratti sirritti kunoo data is saved successful ta'ee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan galtii jechuudha tokko tokkoon galtii. Amma fakkeenya dhaamsuu yoo barbaaddan dogongortanii haa ta'uu yoo wanta sana dhaamsuu barbaaddan asirratti tuqxanii select bakka jettu kanarratti tuqxanii okay godhuu qabdanii gaafa kana ni bahaa jechuudha. Kunoo data is deleted successfully. Bakka haala kana guuttan. Erga isa kana guuttan booda kuni amma mandatorii dookumentiidha. Mandatorii dookumentii erga fixxan booda karaa maaliif deemtan? Karaa appilikeeshiniitti deemtan. Appilikeeshinii kanarra deemtanii appilikeeshinii kanarratti ani amma jalqaba waan guutee jiruu fi asirratti deebitanii first name Baduruu Adam Mahammad Amaarinyaanis akkanatti erga barreessitan booda kana ammoo foormii jalqaba irratti waan guuteef foormii jalqaba gaafa create akkaawuntii gootu achirratti sii fidaa kanneen reefu create goone sanii inni san gaafa goonu haala saniin maqaa san seef godhatee waan qabuuf of keessaa fidata. Amma asirrattis guuteetiin jira. Isa kana ishii asirratti imeelii keessa guuttanii asirratti ammoo poostaadha. Inni dirqama hin qabu opshinaaliidha. Naashinaalitiin dirqama Itoophiyaadha. Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa, Keeniyaa ta'e Keeniyaa jechuun naashinaaliitiidha. Iddoo jiraattaa iddoo biyyattii keessan guutuu dandeessu. Okay, riijin Oromiyaadha. Zoonii Weestarar akkana jedhamee guutame. Kunis akkana jedhamee guutame. Haawus nambarii opshinaaliidhaan illee guutuus dhabuu dandeessu. Yoommoo kan isin dabarse 00 gootanii darbuu dandeessu. Okay. Achi booda asirratti select optionaalii kan jedhamu kana asirratti tuqxanii hogguu asirratti tuqxe 1 2 3 jee fidaa. Ati amma fakkeenya digirii jalqabaa yuunivarsiitii itti fudhatte sanitti maaliin akka profeshinii maaliin akka godhatte wayim yoo ta'e jechuun maastarii fi digirii PhD yoo ta'e isaan sadeenuu digirii jalqabaa qofa yoo qabaatte digirii jalqabaa qofa asiin gootee profeshinaalii kee asirra dhuftee laalta jechuudha. Amma fakkeenya asirra dhuftee dooktar moo diraagistii, dooktar filosoofii, meedikaala maayikiroobooloojii, maayikiroobaayoloojii, heelz teeknikaal amma fakkeenya kana fudhee darbee hundi isa jira. Master in Computer Science hedduudha. Hunda keessaa kanneen professionaalii irratti taatan fudhatan jechuudha. Medical Laboratory Technologist. Okay, anama kana filadhee achi booda erga kanneen fixe booda kanneen armaan oliittis fixe booda kana fixee amma asirratti kana kan xiqqisho nama dibdu inni kun ammoo footoo akkamitti risaayiz gootanii kilobaayitii 4 kilobaayitii between 4 kilobaayitii and 5 kilobaayitii jaa inni kun saayizii kanatti deeffachuudhaaf footoo hunda isiniin fudhatu. Kanaaf risaayiz gootanii kompirees godhuu qabdu karaa deebisuu qabdu karaa 4 kiiloo fi 5 jidduutti deeffachuu qabdu. Isa kana akkamitti deeffattan yoo jettan asirra na hordofa asirra dhuftan erga asirra dhuftan booda asirratti eegachuu kaastan booda asirratti kan gubbaarratti jechuudha. Faayiraalii kanarratti www
yeroo sadii W3 gootanii okay busy ta'e okay asirratti dhuftanii eh, asirra dhuftanii asirra dhuftanii www kara sadii gootanii achi booda space yookaan gootanii resize or reduce reduce uh, reduce reduce image image reduce image dot com jettanii gaafa kilik gootu ni dhufa. Okay. Asirra deemtanii ashii asirra deemtanii tokko maratattan jechuudha. Isa kana yoo maratattan bira irra filatamaadha. Asirra dhuftanii isa kana select gootanii kilik irra gootan. Erga kilik irra gootan ni dhufa. Achi booda okay kunoo dhufee jira. Kunoo dhufee jira. Erga kanatti isinii dhufe booda bakka kanarratti select image ወይም browse godhuu qabdu. Browse kanarratti tuquu qabdu ወይም select image kanarratti tuquu qabdu jechuudha. Asirra dhuftanii select image kanarratti double click gootu. Double click gootu. Haala kanaan dhufa. Erga haala kanaan dhufe iddoo imeejiin keessan jiru iddoo imeejii keessan koppii gootanii ወይም footoo kaastanii keessa save godhatan faayilii keessan keessaa fudhattanii footooniin sila attach godhuu deemu kana select godhadha jechuudha. Gaafa select godhadhu asirra tuqee select godha. Akkana dhufa. Erga suuraan akkana dhufe booda nama gajjala deemee asirratti width jedha. Height, resolution, formaatatu jira. Isa kana maaliif okay erga akkanatti isinii dhufe booda suuraa kana asirra dhuftanii asirratti pikseelii deemuu qaba. Pikseelii filattanii persentara akka jiru kana jechuudha. Pikseelii kana filattanii footoon kun width isaa 372 heightiin isaa 449 ja'a. Suuraan kun isa kana immoo karaa meeqatti deebisuu qabdani? Kiloobaaytii guddaadha. Karaa kiloobaaytii meeqarra jira? Kiloobaaytii 9 kanarra jira jechuudha. Suuraan kun jalqaba kanarra jira. 372 fi 449 kan jiru kiloobaaytii kanaati. So kiloobaaytiin nuti barbaannu kiloobaaytii 4 hanga 5 jidduu. Sababa kanaaf asirra dhufnee karaa mana dhibbatti gad deebi'uu qabna jechuudha. Karaa mana dhibbatti amma fakkeenya 10 godhi 10 yogguu ta'u 133 dhufaa 133 kanaaf inni kun ammoo kun rakkina hin qabu karaa 300 jijjiiruu dandeessu inni kun amma fakkeenya suuraaleen
paasaabooraa viizaalleen 300 waan dalagamu karaa 300 jijjiirradha. Erga kana 300 goonee kana goone asirra dhufnee resize godhuu qabna. Hogguu resize kanarra cuqaasne suuraan keenya haala kanaan ni dhufaa jechuudha. Kiiloobaaytii afurii fi 78. Kanaafuu 5 fi 4 jidduu jira bareedaadha jechuudha. Kanaafuu amma maal goona jechuudha. Amma save goona jechuudha. Daayilog godhanna. Hogguu daayilog godhanne asirratti daayilog goona. Asirratti dhufa. Daayilog kilik hogguu goone ni dhufa jechuudha. Daayilog goonee jira. Daayilog gaafa goone nuuf dhufa. Kunoo asirratti daayiloodiin keenya daayilog godhee jira jechuudha. Suuraa keenya nu buusaa jira. Okay, erga suuraa keenya haala kanaan gabbuufanne booda maal goonaa? Osoo asii calculation gootanii akkamitti suuraan kun yoo kiiloobaaytiin amma fakkeenya kiiloobaaytii kanarra guddallee yoo ta'e wayim kanarra xiqqaa yoo ta'e akkamitti resize godhamee compress godhamee xiqqaata kan jiru isin garsiisa. Calculationa asirra dhuftanii calculatora barbaaddanii asirra dhuftanii calculationa inni kuni asirra dhuftanii 110. So height is equals to width times 1.2 dha. Height is equals to asirratti height is equals to height meeqa? 133. 133. 133 equals to 133 equals to width plus 24 or width times 1.2 dha. Haati footoo wanti isaatti argamu jechuudha. Width fi height isaa. So is equals to 110 times 1.2. So is equals to kuno 132 jechuudha. 132. So 132 jechuudha. So kanaafuu kanneen saayizii footoo keenyaa haala kanaan daleenne jechuudha. 132. Amma kan jalqabaa 110 kunoo 110 waan ta'eef asirratti 110 asirratti dhuftanii 32 jechuudha. Asirratti 133 ta'a jechuudha. Rakkina qaba 132 qabxii naamin achi keessa waan jiruuf haala kanaan itti dhufa jechuudha. Kanaafuu kaansel kana gootanii kanaaf haala kanaan dhufa kana finne jechuudha. Erga kana finne booda eessa deemna? Amma iddoo upload goona jechuudha. Suuraa keenya upload goona. Asirra dhufnee application asirra dhufnee choice goona. Erga asirra dhufne booda daayilooda jala seenna. Daayilooda jedhanii imeejii keenya maqatti jijjiireetiin jira.
Okay, asirra dhufnee double click gaafa goonu iddoo browse nu godha jechuudha. Iddoo footoon keenya suuraan keenya jiru browse nu godha. Achi asirra dhufnee sana suuraanii click godha. Link kana attach please your photo is correctly formatted and ready to be uploaded. Thank you. So fitnee jechuudha. Upload goonee footoo keenya suuraa keenya galchannee jira. Achi booda information nu barbaachisu guuttanne jechuudha. Erga isa kana finne booda asirratti save ka jettu jirti. Asirratti save ka jettu jirti. Isii kana maal goona jechuudha. Asirraa xumuruu keenya check godhanna. Erga check goone booda lakkoofsa galfannee Gmail galfanne nationality galfanne እሺ address information galchanne current address information galchanne asirratti erga kana galfanne booda save asirratti tokko jenne erga tokko jenne booda option isaa እሺ isa kana check godhanna tokko jenne medical laboratory technologist bakka fannee jira erga kana barbaanne booda save ka jettu jirti save kana irra cuqas asirratti current house kana rakkinan qabu 000 godhuu dandeessu kastamboot irra cuqas kuno data is saved data okay kuno amma erga kanatti fidne booda suuraa keenya haala kanaan nu fida jechuudha. Suuraa keenya upload godhee haala kanaan nutti galcha maqaa keenya jalatti Baduruu Adam Muhammad jedhee galcha. Erga isa kana finnee jirra jechuudha. Erga isa kana finne booda እሺ karaa kamne Institute of Graduate Pro Institute of Graduate From kana asirra dhufna. Erga asirra dhufne booda pilaasii asirra jirtu add ka jettu kana add new goona. Erga add new goone booda asirratti university irraa eebbifamne san goona. Amma fakkeenya yoo Haramaayaa eebbifamtan Haramaayaa, Wallaggaa yoo eebbifamtan Wallaggaa, Adaamaa yoo eebbifamtan Adaamaa haala kanaan university irraa eebbifamtan gootanii ergas booda asirratti immoo start of year of GC kanammoo bara itti eegaltan gootu asirratti immoo bara itti xumurtan gootu asirra qualificationii keessanii qualificationii digriidhaan immoo diploomaadhaan kan jiru amma fakkeenya digrii yoo taate digrii bachelor digrii yoo taate digrii goota asirra descriptionii goota descriptioniin keessan ammoo waa'ee bachelorii digrii maaliin eebbifamtan amma fakkeenya medical no asirratti medical laboratory medical laboratory yoo jenne haala kanaan medical laboratory jennee okay haala kanaan xumurtu jechuudha. Asirratti description medical laboratory jennaani medical laboratory dha baratan start of year bara itti eegaltan ni keessu indi GC keessanillee ni keessu jechuudha. Haala kanaan save gootanii baatu jechuudha. Save gootanii baatu. Okay erga kana booda publication bira deemtanii publication bira deemtanii booda public kan gootanii qabaatan yoomuu jechuudha. Isa san gootu asirratti additional jira additional attachment additional yaada biraa kanneen waan biraa yoo qabaatan taates attach gootu jechuudha. Karaa kanaan xumurtanii jechuudha. Erga kana xumurtan booda kana xumurtan check gootanii achi booda dhumarra apply gootanii keessaa baatu jechuudha. Haala kanaan formiin guutama. Kanaafuu subscribe godhuu hin dagatin. Kanneen deemee processing kan jettu jirtu. Payment processing kana jalatti kafaltaa kee full name maqaa kee guutuu qualification profession application category application status OHB CBE account number kanneen nigid baankiidhaan account siif erga jechuudha sistemtichi achi booda service payment amount hanga payment amount san status feedback update browse gootee isa asirratti attach goote jechuudha. Kafaltaa kafanaadha subscribe godhaadhaan nu jajjabeessaadha subscribe waan haaraa
kan walitti deebinu ta'a.